Jireenya jechuun maal jechuudha? Namoota hedduu biratti jireenyi hiika hedduu qabdi. Nu birattoo maal fakkaatti? Hayyuun reegaa falaasama Paataagoraayis yeroo tokko akkas jedhee ture. Jireenya jechuun nama mataa jireenyaa ta'ee keessatti argamedha. Maal jechuudha jedhanitti qorattoonni seenaa gaafachaa turan. Akka ani jedhutti yoo ta'e yookaan akka ani yaadutti yoo ta'e jireenya jechuun nama mataa jireenyaa ta'ee taphataa jireenyaa ta'ee argamedha. Kana jechuunis namoota biyya Giriik keessa tapha Olompikii ilaaluudhaaf dhufan bakka saditti qoodee isaaniif. Namoonni kun tokkoffaan taphattoota, lammaffaan daldaltoota, sadaffaan daawwattoota jedha. Namoonni kun tokkoffaa irratti kan argaman taphattoonni mataa tapha kanaati. Taphattoonni hin jiran yoo ta'e daldaltoonni hin jiran. Taphattoonni hin jiran yoo ta'e daawwattoonni hin jiran. Kanaafuu mataa tapha kanaa kan ta'e taphattootadha jedha. Taphattoonni kabajaaf beekamtii akkasumas ulfina tapha kanaa booda argataniif jecha dafqa isaanii lulaasanii haala ajaa'ibaatiin taphatu. Daldaltoonni garuu bu'aa tapha kanarraa argataniif jecha oliif gadi fiiganii waan daldaluu qaban daldalatu jedha. Sadaffaa irratti namoonni argaman daawwattootadha. Daawwattoonni namoota akkasumaan dhufanidha. Paataagoraayis akka inni jedhutti yoo ta'e irratti taphatama, irratti daldalama. Eenyu irratti jechuudha? Daawwattoota irratti. Daawwattoonni namoota bu'aa tokko malee dhufanidha. Namoota irratti taphatamu, irratti daldalamudha. Kanaafuu jireenya keessatti Paataagoraayis yoo dandeesse taphadhu, gaaf sana mataa jireenyaa taata. Yoo dandeesse immoo daldali, gaaf sana bu'aa wayii argatta. Kanarra sirratti daldalama, sirratti taphatama taanaan ati jireenya keessa hin jirtu jedha. Har'as yoo ta'e kaayyoodhaaf moo itti dhufneedhaaf yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii fi sooshaal miidiyaa irratti yeroo keenya bal'aa gubna. Abbaan miidiyaa sooshaal miidiyaa kan ta'e abbaan feesbuukii jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti doolaara biiliyoona 27 argata. Kana jechuun anaaf sinirraa karaa addaatiin kiisii keenya keessaa isaaf coba jechuudha. Hinaaffaa isaatiif miti. Nuti kaayyoo feesbuukii yookaan tiiktookii yookaan yuutuubii ilaalluuf qabnamu cal jenneetu daawwattoota tiiktookii ta'anii daawwanna. Kanaaf cal jennee daawwanna yoo ta'e nuti daawwattoota jireenyaati jechuudha. Garuu irratti daldalla yoo ta'e daldaltootadha, bu'aa wayii argannaa jechaadha. Kanaaf Paataagoraayis mataa jireenyaati jedhee kan inni lafa kaa'e. Warreen akka Joon Zuuzenberg appilikeeshinii yookaan sooshaal miidiyaa feesbuuk jedhamu kan kalaqanii nuu kennaniiru. Gaaf kalaqanii nuu kennan sa'aatii tokkotti doolaara biiliyoona 27 hammaarrachuudhaan addunyaa irratti qabeenya hin jirre argachaa jiru. Kanaaf nuti jireenya keessatti taphachaa jirramoo? Nurratti taphatamaa jiramoo? Akkasumas immoo daldalaa jirramoo? Akkasumaan dirree tapha namaa taanee jirra isa jedhudha. Yaaddi walii gala Paataagoraayis. Dabalataan Haannaa Firaankiiliin yeroo umurii ishii 13 turetti waraana addunyaa lammaffaa akka ibiddaa yeroo boba'aa ture sana keessatti mucaa waggaa 13 kun barruu harka ishiitii yookaan diraayii irratti kan ishiin barreessite har'a yaadannoo Haannaa Firaankiiliin jedhamee kitaaba guddaa ta'e addunyaa irratti raabsamaa jiru keessaa tokko irraa yoo ilaalle ani akka harmee kootiin daa'ima dahaa mana qulqulleessaa, nyaata qopheessaa, mana nyaanni itti qopheeffamuu fi mana jireenyaa gidduu oliif gadi deemee jiraachuun barbaadu. Akka dubartoota kaanis seenaan jireenya kootiin kanaan akka galmeeffamu barbaadu. Seenaa kana caalu hojjedhee darbuun barbaada jettee barreessee turte. Garuu haa ta'uuti akka carraa ta'e akkuma Israa'eloota kaanii carraan ishii qaqqabee yeroo umuriin ishii waggaa 16 ga'utti Hiitilariidhaan ajjeefamte. Sanaas haa ta'u kana garuu mucaa waggaa 13 kun ibsituu jireenya nama hundaa taateetti, nama danuu taateetti. Kana namoonni beeka. Haa ta'u nuti har'a waggaa 13 sanaaf ol waggoota hedduu keessa jirra. Jireenya keenya keessatti waan gochaa jirru gochaa jirra. Nurratti daldalamaa jiramu, nurratti taphatamaa jiramu, taphachaa jirra jireenya keessatti. Kanaaf waanuma kamiifuu jireenya keessatti mataa jireenyaa ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya har'a gabaabinaan akkas fakkaata. Sagantaa biraatii walitti deebina. Ani Kumataa Miroon ture. Daayiriktarri kiyya Eebbaa Dandanaa faana ture.